dukkana halkanii dhoyfa. Mucaan nashiida baasaa muushidaadha hin tuqinii sila waa'ee mushidummaa isaanaan hin goone dhugaa jirtu ni nima okay dhugaa jirtu lafan kaa kilaasikaala walaa waan sadii walaa achi gubbaan ni nima hunda isaa sigalee dhugatti amma inni hi nashiidaa bareedduu baase mucaan dhaqaa laalaaf wallahi hay akamin namni hanga kana qofti laala namni hanga kun nashiidaa bareedduu tana wallahi akkanan gooyinaati wal bira dhaabbadhaa deemaa YouTube kanarratti subscribe godhaa fi laalaaf mucaan keessanii mucaan abaabiyyoo qeetiifaadha hay duuba sallakkaa keessanii mucaan quban qabdu malee kanaaf hundi keessan laalaaf nashiidaa tana bira dhaabbadhaa laalaaf egaa kasaatu akkatti ilaalamne nama fakkeenyaaf nashiidaa baasuuf hin deeman nashiidaa dileen qopheessitaa hojjetu hay akkamii namni alaala isaa fakkatti ilaalan